hordoftoota koo akkam jirtan odeeffannoowwan adda addaan isinii qooda. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed oolmaa Ugaandaa Kaampaalaatti taasisan xumuruudhaan gara Finfinneetti deebi'aniiru. Walgahii biyyaalee balbala galaanaa hin qabne irratti hirmaachuudhaaf muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara Ugaandaa Kaampaalaa kan deemanii. Egaa walgahii kanarratti ejjennoo mootummaan Itoophiyaan balbala galaanaa akka argattuuf qabatee jiru ifoomsaniiru. Biyyaaleen balbala galaanaa hin qabne rakkoo misoomaa fi diinagdee akka qaban hubachiisaniiru. Itoophiyaan rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf carraaqqii olaanaa taasisaa akka jirtus ifoomsaniiru muummichi ministeeraa. Walgahii kanarratti wayitii hirmaatanitti egaa hooggantoota biyyaalee adda addaa wajjiniin mari'ataniiru. Akkasumas dhimmoota waloo irratti yaadota adda addaa akka kaasanidha kan gabaafame. Walgahii isaanii xumuruudhaan egaa nagaan gara Finfinneetti deebi'aniiru. Dhimma birootiin egaa ayyaanni cuuphaa kabajamaa jira guutuu Itoophiyaatti hordoftoota amantaa kiristaanaa Tawaahidoo Ortodoksii biratti. Ayyaanni kun kaleessa irraa eegaleeti kan kabajamaa jiru. Akkuma beekamu kaleessa sirna kataraati kan raawwatame. Sirni kataraa egaa taabotoonni bataskaanota adda addaa keessaa ba'anii gara iddoo bulmaata isaaniitti erga galanii booda kan raawwatamudha. Kataraan guutuu Itoophiyaatti magaalota adda addaa keessatti haala miidhagaa fi hawwataa ta'een kabajamee har'a ganama immoo barraaqe irraa eegalee sirni cuuphaa gaggeeffameera jechaadha. As magaalaa Finfinnee iddoo hurufa boombii Jaan Meedaa jedhamuun beekamutti sirni cuuphaa gaggeeffameera. Sirna kanarrattis Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas argamaniiru. Amantoonni hedduunis sirnicha irratti akka hirmaatan beekameera. Ayyaanni cuuphaa magaalota adda addaa keessatti karaa nagaatiin akka gaggeeffame beekameera. Garuu immoo sirni ayyaana kana akka gufatuuf humnoonni carraaqqii taasisaa turan akka jiran ni beekama. Humni tasgabbii carraaqqii humnoonni badii taasisan kana qolachuudhaaf eegumsa olaanaa taasisaa ture. Haga ammaatti rakkoon mudatee jira jedhamee kan himame hin jiru. Haa ta'uuti immoo humni waloo nagaa fi tasgabbii akka guutuu biyyaatti ayyaanni kun haala ittiin darbe irratti odeeffannoo guutuu ni kenna jedhameeti kan eegamu. Odeeffannoo humni waloo tika biyyaalessaa kennu hordofee kanan isin dhiyeessu ta'a jechaadha. Ayyaanni cuuphaa egaa ayyaanota waggaa waggaadhaan kabajamu keessaa isa tokkodha. Ayyaanni kun madda galii turizimii ta'uudhaanis ni beekama. Kanaan dura ayyaanni cuuphaa karaa nagaatiin akka hin kabajamneef humnoonni kasaaraan keessumattuu bu'aa siyaasaa kan dhaban carraaqqii adda addaa taasisaa turanii. Ayyaana cuuphaa qofa odoo hin taane humnoonni badii mootummaa Itoophiyaa morman waltajjiiwwan uummanni hedduun irratti argamu da'eeffachuudhaan gufuu uumuudhaaf carraaqqii kan taasisan ta'uun isaanii ni beekama. Baranas haaluma wal fakkaatuun egaa waltajjiiwwan ayyaana cuuphaa irratti yaalii taasisuun isaanii kan beekamudha. Keessumattuu alaabaa wajjin wal qabatee alaabaan Itoophiyaa seera qabeessi amma heerri mootummaa fudhatee hojiirra oolaa jiru ni beekama. Kan gidduudhaa urjii qabu jechuudha. Alaabaa gidduudhaa urjii hin qabne iddoowwan adda addaatti maxxansuudhaan humnoonni tasgabbii akka dheekkamaniif akka tarkaanfii fudhataniif dhiibbaan taasifamaa ture. Keessumattuu immoo dargaggoonni diinaan ergamni itti kenname ergama isaanii ba'uudhaaf iddoowwan adda addaatti akka carraaqqii taasisan hubatameera. As Finfinneettis alaabaa urjii gidduudhaa hin qabne kan fannisuudhaaf carraaqqiin taasifameera. Mootummaan garuu waan kana obsaan bira darbuudhaaf carraaqqii akka taasisedha odeeffannoowwan ba'aa jiran kan mul'isanii. Egaa kun akkuma ayyaanawwan kanneen biroo irratti taasifamaa ture. Ayyaana cuuphaa bara 2016 irrattis carraaqqiin kan taasifame ta'uusaa mul'isaa jechuudha. Dhimma kana wajjin wal qabatee egaa odeeffannoon mootummaan kennu kan eegamu ta'a. Hundumaafuu ayyaanni kataraa fi cuuphaa karaa nagaatiin akka darbuuf carraaqqiin taasifame baay'ee guddaadha, nama gammachiisa. Uummannis egaa ayyaanni kun karaa nagaatiin akka darbuuf walta'umsa taasiseera. Humnoota tasgabbii wajjin hiriiruudhaan nagaan naannoo isaa akka hin boorofneef eeruu kennuudhaan humnoota tasgabbiitiif deeggarsa taasiseera. Sababa kanaan ayyaanichi karaa nagaatiin
kan darbe ta'uunsaa ni beekama. Odeeffannoo birootiin mootummaan Itoophiyaa walitti dhufeenya baankii misooma Afrikaa wajjiniin qabu kan fooyyesse ta'uunsaa ni beekama. Dhiyeenya kana odeeffannoowwan adda addaa akka mul'isaa turanitti baankii misooma Afrikaa waldhabdee hojjettoota isaa wajjin uumame sababeeffachuudhaan hojjettoonni isaa Finfinneedhaa akka ba'an murteessee ture. Akkaatuma kanaanis hojjettoonni baankii misooma Afrikaa Finfinneedhaa ba'anii turanii garuu immoo odeeffannoon kaleessa ba'e akka mul'isutti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad hoogganaa baankichaa dhiifama waan gaafataniif rakkoo mudateefis mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kan fudhatu ta'uusaa waan mirkaneessaniif hojjettoonni baankii misooma Afrikaa gara Finfinneetti deebi'uudhaan hojii isaanii idilee kan hojjetan ta'a jechuudha. Odeeffannoo birootiin kanaan dura egaa mootummaan Itoophiyaa Somaaliilaand wajjin balbala galaanaa argachuudhaaf waliigaltee waltoomsaa kan mallatteesse ta'uunsaa ni beekama. Somaaliyaan ammoo kanaan mormitee jirti jechuudha. Soomaaliyaan isheen Moqaadishoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand mallatteessan kana akka ilaaluuf dhimmicha irratti mari'atee murtee akka dabarsuuf gaaffii dhiyeeffattee turte. Dhiyeenya kana garuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaaffii Somaaliyaa kana kan fashaleesse ta'uunsaa gabaasawwan mul'isan ba'aatiin jiru. Keessumattuu immoo dura teessuu yeroo dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan taate Faransaay gaaffii Soomaaliyaan dhiyeessite kana gonkumaa hin fudhadhu jechuudhaan akka fashaleessite ibsamaatiin jira. Inni kun egaa injifannoo dabalataa Itoophiyaan galmeessiste jechuudha. Itoophiyaan akkuma beekamu karaa nagaatiin balbala galaanaa argachuudhaaf carraaqaa akka jirtu ni beekama. Tarkaanfiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fudhate kun carraaqqii Itoophiyaan karaa nagaatiin bu'aa galmeessisuudhaaf taasisaa jirtuuf shoora kan gumaachu ta'uunsaa beekamaadha. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti.